السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو عشان ما خركبونه ورونا متابعة أكم جرتن المان أورمو كنن بيالاف بيكيسة جرتو بقى جراتن بقى ساكن كيسة نسني جدا فردكتو تكيه كالي جرتو بقى جرات أسين نجو كيسني نجج بيسيتني أسين نجو كيسني جودة تك thank you so much هون تكيسنو نينجالا دا والله سنينجالا دا هون تكيسنو Hordoftoota kiyya kabajamoo akkuma mata duree irratti akkasumammoo taambilanii ajaa'ibaa isiniif hojjedhee isiniif bareechee Oromoo ni Oromoo music jedhee isiniif gallakkise kana egaa jechuudha mata dureen keenya waa'ee masan irratti xiyyeeffata haa ta'u malee artistii keenya kabajamaa Sa'ad Awwal kan yeroo hedduu jechuudha akka maammee seeffaa isaalleen viidiyoo takka reaaktii godhee nama hedduun laaleetee ture jechuudha baay'ee takkammoo achirratti jechuudha haamilee natti horaniitii jiran koomentii ajaa'ibaa waan kanas baqa nama jajjabeessa tokko akkasumas kaameraa keetillee yeroo waraabdu waan hanqina tokko jechuudha naaf himaniitii turan jechuudha guddaa galatooma warroonni akkasiidha sunis isinillee jechuudha hanqinni tokko yoo jiraate yaada keessan koomentii jalatti nuuf barreessan kabajaaf jaalalaan ulfinaan isin gaafadha walumaa galatti jechuudha reaaktiin har'a isinii qabadheetii dhufe akkasumas ajandaan kiyya waa'ee jechuudha muuziqaa Sa'ad Awwal qabataatii dhufaatii jiru akkam meedhiiroo akkamitti eegaatee jirtamme bifa ajaa'ibaatiin ijoolleen immoo ishiin tun jechuudha ijoollee rasaasumaan muuziqaa baasuuf deeman fakkaata jechuudha rasaasa kilaash fannifataniituma akka jechuudha ilmaan warqituudha san jechuudha garuu waa hedduu keessa darbanii as gahan jara kana laafaatti seena dhugaa wallaahi kanaafuu jechuudha muuziqaa ajaa'ibaa akkuma isiniif waraabee isinillee koomentii ajaa'ibaa barreessitanii jechuudha namoonni hedduun yaada irra kennatasani akkasumas har'allee kan san caalu ta'uu qaba jechuudha Sa'ad Awwal irrattis sheer godha ijoollee san hundarratti sheer godha sin jira mucaa qallaasanii akkasumas artistii keenya jechuudha Sa'ad Awwal akkasumas Nuuraa Walloo yookaan shurrubbee ka gama TikTokiitiin beekamee jechuudha beekamtii gama TikTokii kanaan jechuudha beekamtii qaba innilleen achi dhaqee keessatti hirmaateetii jira jechuudha har'a achi keessa jira kun akkuma argaatee jirtan kana jechuudha reefuma galee kanaaf achitti inni hirmaatuutti jira jechuudha tapha san irratti hirmaatee jira tapha san immoo hawwanni isiniif himu kilippiin isaadha kilippii ajaa'ibaa bifa bareedaa bifa quality ka duraatiin adda jechuudha sagalee isaadha sana agartanii miti akka anumtee reaaktii isinii godheetii ture jechuudha qaanqee show kan reaaktii godhe san jechuudha bifa ajaa'ibaa takka jechuudha sagalee ajaa'ibaa qaba kiyyaan dhugaa sagalee ajaa'ibaa qaba kanaafuu dhufaatii jira kanuma isiniif dhaama jechuudha dhufaatii jira inni yeroo dhufe immoo mee akkamitti keessummeessitan immoo isin moo akkuma maammee se'e kana namni kuma dhibbi takka torbaan meeqa keessatti baatii tokko keessatti namni dhibbi tokko kuma dhibba takka qofaatu daawwatamoo moo jechuudha miliyoona galchuudhaaf deemtan akkasumas immoo reaaktii irraa jechuudha mee warroonni dalagdanillee itti qophaa'a sirbaa Sa'ad Awwal kanarratti jechuudha warroonni reaaktii ni beekna jettan itti qophaa'ati reaaktii akka itti irratti dalagdan jechuudha maaliif jennaan namni beekamtii akkasumas karaa kanaan beekamtii argata akkasumas namoonni tokko waan hin beekneef jechuudha dhaqanii achi jalatti koomentii isaaf barreessanii jajjabeessanii laayikii godhanii fi isa jajjabeessan sababaa jechuudha viidiyoo kan kee kana daawwataniin kanaafuu reaaktii irratti godhuudhaaf qophaa'a sirbaa Sa'ad Awwal kanarratti jechuudha ijoollee qaxalee keessa jira gama FB kanaan jechuudha kana waliin facaasaa kamisee kullahee baatee irratti waamu inni biraadha immoo isaanis jechuudha laal of kabaja yeroo iccitiidha laal muuziqaan kun iccitiidhaan dalagama waan hundinuu jechuudha iccitiidhaan jechuudha yeroo ati hojjettee itti milkooftee gadi lakkifte san namni argee ishoo sin haa jedhu malee lafa jala jechuudha nama agarsiisuu nama tokko jechuudha in shaakalsiifne jedhanii faa viidiyoon kan nama jalaa bahu ni jira kanaafuu viidiyoon keessan jechuudha sagaleen keessan audiyoon keessan jechuudha akka hin baane artistii Sa'ad Awwal irratti sheer godhaa viidiyoon keessan akka hin baane jechuudha kanaafuu akka viidiyoon keessan hin baane akkasumas
aawudiyoon keessanis akka hin baane jechuudha. Gama TikTokii ta'ee gama fedhalleen ta'ee akka gadi hin lakkifne namootan ergitaniifis jechuudha. Namootan jechuudha hubattan amantii irraa qabatan yoo ta'e malee nama hin taaneef erguun gonkumaa jechuudha. Dalagaa ofirratti fashaleessuudha taakun. Kun dhugaa jirti jechuudha. Dhugama jirtu walitti himna. Kanaafuu yeroo daladdan jechuudha. Yeroo laal sirba maammee sa'itsan yeroo waraaban jechuudha. Kaameraadhaan waraaban namoonni gadi jechuudha. Telefoona xiqqaadhaan waraabaniituma gama TikTokii kana afaadhaan gadi lakkisan jechuudha. Yeroo san immoo muuziqaan baheetii jira. Muuziqaan jechuudha viidiyoo hojjetaa jiran jechuudha malee muuziqachi jechuudha sanuma jechuudha hojjetamee kilippii sun jechuudha audiyoo sun audiyoo inni gadi lakkisanii haa ta'u malee jechuudha yeroo namni amma maal jedhu isiniif barbaade walumaa galatti jenni yeroo viidiyoo kuno akkuma ijoolleen tun amma huccuu aadaa kaattee jechuudha isaan viidiyoo waraabaniiti viidiyoo jechuudha kilippii waraabanii garagalanii suuraa jechuudha wal kaasanii akkasumas akkasanii jechuudha kanaafuu dalagamee sagaleen gaafa dheengadda reaaktii isinii godhisan akkas yeroo san jechuudha yeroo san dalagame akkasumas kilippiin itti hojjetaate jiran ijoollee akka Nuuraa Walloofaa ijoollee qaqqatalee qeerroo ajaa'ibaatu jira jechuudha mosee daadhii yeroo biyya ni jirtanii jirra jedhame koomentii ajaa'ibaa barreessaa jirra jedhaati warra jirra jedhu san irratti share godhi immoo atis jirra jedhi ka daawwataati jirtu kana laayikii gootu malee bira hin darbin naatoo Walloo kana guddisaa zim jettanii bira hin darbina akkanuma haadla anila darbee isiniif dhufa maaliif yeroo hunda jechuudha waan dalagaa YouTube kana qofaa min jechuudha dalagaan keenya YouTube qofaa osoo ta'e har as jirru hunda jirre jechuudha kanaafuu dalagaa biraa harka qabna nuti immoo haala keessan laallee haala isin itti deemaati jirtan laalee reaaktii isin godhuudhaaf akkasumas immoo viidiyoo keessan isiniif beeksisuudhaaf akkasumas waan tokko waan garagara jechuudha isiniif beeksisuudhaaf inshallah ammalleen duubatti hin jedhu kanaafuu isin immoo nu jajjabeessuun dirqama keessanii amma walumaa galatti yeroo viidiyoo waraabdan sirba jechuudha sirba kana sirba saadaa wal kana jechuudha yeroo viidiyoo waraabdan kilippii kana waraabdan namni takka simbira dhaabbatee kaameraadhaan telefoona jechuudha warra kaameraa silaa kaameraa isaanii qabani kanaafuu telefoonaan akka hin waraabanii gama TikTokii fi gama FB isaaniitiin gadi lakkifatuudhaaf gonkuma kun isaafillee isaaniif jechuudha faayidaa takka hin qabu akkasumas immoo isaafillee jechuudha booda kasaraa irratti jechuudha wani kun iccitiidha waan ta'eedhaafuu jechuudha yeroo san of eeggannoodhaan nama of biraa fageessa akkasumas immoo telefoona warra kaameraa waraabu san qofa eeyyamama jechuudha warra saniif qofaadha eeyyamama saniifuu akka sanitti waraabaatii kottaa isin jenna nuti immoo itti mudduudhaaf ni jirra kanaaf kottaa isin jenna sin eeyna artistii keenya Saad Awwal akka koomentii barreessitu abdii qaban illeen kottaa dafiitii viidiyoo kan akka ajaa'ibaatti si beeksifna sirba maammee seet viidiyoo meeqaan dalagee garuu jechuudha itnan aaree hon maaliif jennaan sirbi sun akkasitti ilaalamuu dhabuudhaan jechuudha aare jechuudha akka waan sirba san ofii hojjedhe jechuudha kanaafuu walumaa galatti sirba sana ammoo laal isa maammee san nuti ijoollee Walloo takka nutti hin hafne koomentii fi laayikii taaptaabii nutti hin hafne sirba maammee san irratti dhugaa dubbatanii jaalattiin badu laakiin ijoollee Oromiyaa biratti haftee jirti sirba immoo isa Saad Awwal kana zim jedhanii yoo akkuma isa maammee san godhan jechuudha amma booda adda wal baafnaamu kanuma isinin jedha hordoftoota kee kabajamoo viidiyoo isin baay'iseetti jira turee baduu kootiifis dhiifama ni jirra isinin jedha jiraadha isinis haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan jiraadha turtii gaarii